ya desa gota ko sirrano le kodako gadanis kanko gutalamiko mala ya dana ya desa male ya desa gota ko sirrano le kodako gutalamiko gadanis kanko mala ya dana ya desa male sirrano le kodako gadanis kanko gutalamiko mala ya dana ya desa male ya desa gota ko nu talcha gorofa ya desa gota ko fanta ke tutale ya desa gota ko lamiko gotuma ya desa gota ko dalo taradale ya desa gota ko darbena mantuku ya desa gota ko nana manisu ya desa gota ko kale ekata ya desa gota ko durule chichisu ya desa gota ko sirrano le kodako gadanis kanko gutalamiko mala ya dana ya desa male sirrano le kodako gadanis kanko gutalamiko mala ya dana ya desa male mala ya dana ya desa male mala kana samale mala shanta samale mala kana samale kamna gota duru gota gachana uru gota tisa farda dale tukamane na mantuku oromti chamatu wallale kamna gota duru gota gachana uru gota tisa farda dale tukamane na mantuku oromti chamatu wallale tukamane na mantuku goni Kenya tukamane na mantuku darabal Bani tukna tukamale na mantuku dara fakesa tukamale na mantuku damin kiya tukamale na mantuku goni kiya tukamale na mantuku samni kiya tukamale na mantuku goni kiya tukamale na mantuku tukamale akkam oltanii dhaggeeffattoota raadiyoo daandii ragabaa yeroo ammaa kanatti haala Oromiyaa keessatti adeemaa jiru ilaalchisee qophiilee garaa garaa isinii dhiyeessuudhaaf jirra. Qophiin har'a nuti qabannee dhiyaannee haaluma Oromoon yeroo ammaa kana keessatti argamu keessaayyuu diddaa Oromoon mirga isaa kabachiifachuudhaaf adeemsisaa jiru irratti gama alagaatiin roorroo gaggeeffamu ifa gochuuf saaxiluu irratti kan xiyyeeffate qophii qabannee dhiyaanne. Qophiin kunis mata dureen isaa roorroo golgaan duubaa jedha. Gara qophii kanaatti dhiyaadha. namni biyya akka yaadutti akeekni seeraa nama nagaan akka jiraatu eeguudha. Kana jechuun seerri kan humna hin qabnes kan humna qabus mirga walqixaa akka qaban dhugoomsuuf mirkaneessuudha jechuudha hojiinsaa. Garuu seerri yeroo isa humna qabuuf loogee isa humna hin qabne miidhu arguun immoo akeekni seeraa kun waan biraati jedhanii akka yaadan nama taasisuun saanoodha. Keessaayyuu biyyoota akka Itoophiyaa humnaan ijaaramanii humnaan eegamaa jiran keessatti seerri ulee mootummaan ittiin dhala namaa ukkaamsee bitu ta'uusaa arguun waan dirree jiruudha. Biyya wanti hundi qomoodhaan yookaan gosaan yookaan loogiidhaan hojjetamu keessatti immoo dhugaa akkanaa kanneen argan hedduu waan ta'aniif akeekni seeraa waan biraati jedhanii yaaduun isaanii oolu. Namoota hedduu waan alatti himamuu fi dubbatamu callaa yoo amanan ta'e
waan golgaan duuba dalagamu waan hin beekneef dhugaan isaan of harkaa qabanii fi himan waanuma isaanitti himame irratti hundaa'a. haa ta'uti addunyaa kanarratti mooraalee garaa keessatti dhugaan alatti himamuun ala kan golgaan duubatti hojjetamu arguu fi beekuun hedduu kan nama raaju haa ta'u malee hedduu guddaadha. bara kanatti garuu iccitii waan hojjetamu beekuu fi arguuf ulaansaa dhiphaa miti. namuu waan naannoo isaatti hojjetamu yookaan hojjetamaa jiru yoo hubatee ilaale akka salphaatti beekuu fi arguu ni danda'a. fi ardaan Oromiyaa yeroo ammaa kanatti akka shiraan guutamtee jirtu namuu kan hubatu haa ta'u malee kanneen hammallee ija bananii hin argine hin jiran jechuun nama dhibu. dhalli Oromoos biyya abbaasaa keessatti qe'ee abbaasaa keessatti gidiraa keessatti akka argamu beekamaa haa ta'u malee kanneen kana hubatiin immoo yookaan immoo dantaa dhuunfaaf jecha waan kana hubachuu lagatan hin jiran jechuun nama dhibu. dhiyeenya kanas dhimma kanaan kan wal qabate waan hidhamaan siyaasaa tokko jedhan yaadachiisuun barbaachisaadha. ani roorroo loogdummaa fi cunqursaa mormee qabsaa'uu fi qabsoo san keessatti aarsaa ta'uu kootti nin boona. wareegan qabsoo kana keessatti baasaa jiruufis kabajaa guddaan qaba jedhan obbo Baqqalaa Garbaa miseensa warraaqsa federaalistii Oromiyaa kan ta'an yeroo ammaa kana immoo mana hidhaa Qaallittii keessatti murtiin guddaa itti darbuuf kan eeggataa jiranidha. obbo Baqqalaa Garbaa waggaa tokko dura badii tokko malee waan karaa nagaatiin mirga saba Oromoo ilaalchisanii qabsaa'aniif humnoota tikaa wayyaaneetiin ukkaanfamanii Maakalawiitti geeffaman. Maakalawii keessattis akkuma ilmoo Oromoo kamittuu hiraarsaa fi reebicha olaanaa erga isaan irratti ga'ee booda yeroo dheeraatiin booda himannaan itti banamee gara Qaallittiitti dabarfaman. Qaallittiin mana hidhaa namni murtii eeggatu keessa taa'u jechuudha. Maakalawiin immoo mana reebichaa yookaan mana qorannaa kan hamma himannaan itti banamutti keessa turan kan poolisoonni akka barbaadan keessatti nama godhanidha. Maakalawiin akkuma har'aa kana kaleessaan duubas ilmaan Oromoof sagalee ilmaan Oromoo hedduu ukkaamsee tureera. akkuma ukkaamsee ture sanatti har'as ukkaamsee jiraachisuutti fufee jira. Maakalawiin gola ilmi namaa keessatti affeelamu gola ilmi namaa jiraa keessatti dhaabbii gidiraa argu ta'uu namni arge malee kan dhagayamanuu hin danda'u. Maakalawii keessatti humnooti tikaa akka barbaadan nama gochuun, akka barbaadan nama reebuun, akka barbaadan nama hiraarsuun, yoo barbaadan nama ajjeesuun hiree isaaniif kenname. Isaan maakalawii keessatti gooftaa waa hundaati. Kan maakalawii keessa jiru garuu hireen inni qabu Rabbi tokkicha kadhatee gara caaluu yookaan fooyya'utti darbuudha. Fooyya'unnaa jedhamu reebicha san keessaa reebicha xiqqaa yookaan hiraarsaa guddaa san keessaa hiraarsaa xiqqaa hawwuu jechuudha. Egaa obbo Baqqalaan fa'aas akkasuma naannoo san keessatti takkatu dhaabbiitti reebamanii, takkatu halkan guutuu dhaabbatanii akka hadoodan godhamu, takkatu tikoonnii fi ergamtooti mootummaa wayyaanee dabareetti darbanii reebichaa fi dhiitichaa fi waan dhala namaa irratti hin raawwatamne kan afaaniin jedhamu, kan sammuu namaa adoochu, kan miira namaa ajjeesu, kan namummaa namaa cabsu hunda dhandhamanii warra argan keessaati. Obbo Baqqalaan hiraarsaa akkanaa erga arganii booda gara mana murtiitti geeffamanis manni murtii sunis hulee mootummaan sun ilmaan Oromoo itti reebuu fi ukkaamsu ta'uu waan ifa ta'eef wanti irraa abdatamu badaan jiru. Adeemsa waggaa tokkoon booda Obbo Baqqalaa fi hidhamtoota Oromoo galmee isan keessatti argaman 9 irratti walumaa galaa abbaa badii kan dabarse mana murtii federaalaa Wayyaaneeti. Manni murtii federaalaa Wayyaanees caasaansaa irraa amma jalaatti kan ijaarame humnoota leellistoota Wayyaanee ta'an
miseensota adda bilisummaa uummata Tigraay ta'an lammiilee Tigraay irraa kan dhufanii fi ergamtoota garaadhaaf bulaniif naannoo sana jiraniini. Kanneen haqaaf dhaabbanna jedhan yoo dubbatanis humnoota kanaan reebamuu, humnoota kanaan iraarfamuu fi akka waan malaammaltummaa keessa seenaniitti qabamanii manedhaatti darbamuu waan ta'eef hunduu otoo nyaatamuu argee lakkii anarra hin geenye nanusa jechuu filata. Egaa caasaaleen mootummaa biyyattii keessa jiru karaa hundaan dantaa mootummaa sanaa eeguu fi tiksuu, dantaa uummata mootummaa sana qabatee jiru eeguu fi kabachiisuu irratti waan bobba'aniif haqa kan jedhu hiikti isaa isaan biratti waan biraati. Dantaa isaaniif kan hin dhaabbanne kamiyyuu haqa hin qabu. Dantaa isaaniif kan hin tumsine kamiyyuu haqaa fi seeraan waa hojjechuufiin hin danda'amusi, hin yaadamusi. Kan akka obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa ifatti hidhaa fi roorroon irra gahaa jiru kumaatamaan jiru. Obbo Baqqalaan yeroo ammaa kanatti sababoota adda addaan dhimmi isaanii ala bahee himamaa jira. Kanneen kumaatamaan lakkaa'aman immoo biyya isaanii keessatti hidhaa fi roorroo hamaa dhoksaaf hiccitiin irratti raawwatamaa jiruun gidirfamaa jiru. Kun seenaa gabrummaa Oromoo waliin hidhata guddaa qaba. Erga Oromoon gabrummaa keessatti kufee eegalee gochaan akka kanaa dhala Oromoo hedduu irratti raawwatamaa jira. Gochaa kanaanis Oromoonni sagalee tokkoon kan jedhaniin roorroo golgaan duubaa jedhanii waamu. Roorroo golgaan duubaa kan jechuu eegalan immoo har'aa miti, waggaansaa tureera. Eega Oromoon humna alagaatiin qabame kaasee roorroon golgaan duubaa kun ilmaan Oromoo irratti gara jabina tokko malee raawwatamaa tureera. Haa ta'uti Oromoonni waan dhimma saba isaaniitiif falmaniif quuqaman waan kana waan jedhanii deebisan qabu. Oromoon hidhaaf ajjechaadhaan hubatti hin deebinuu jedhan. Hidhaafi ajjechaan hamilee nu cabsee karaa nun deebisu. Guyyaa bilisummaa dhiigaa namaan ibsu falmata lakkisu. Hidhaafi ajjechaan hamilee nu cabsee karaa nun deebisu. Guyyaa bilisummaa dhiigaa namaan ibsu falmata lakkisu. Gabrummaa jalan Oromoon isa suu hamma bilisummaa bu'uura siransu. Qabiitifan nuufi ajjeesu lameenuu jiraachu hubatee bobbaaye hubamni hin deebisu. Haka falmanna ni moona irreenu tayyaara nu moosisi nu wala boomsi. Irreenu tayyaara nu moosisi nu wala boomsi. Harkoota gabrummaa boqorraan buuftu qabsaa'utti citee chaapee itti baqee lubbuun to'a baatu. Hawwiifi qajeelaan harkoota gabrummaa. Kuni diddaa Oromoon ulee reebichaa fi ajjechaa mirga isaa gaafachuudhaan isarra ga'eef deebii inni kallattii adda addaan kenneedha. Kanneen akkas jedhanii weellisanis akkuma Oromoo kamuu manadhaa wayyaanee keessatti cunqursaaf gidiraan kan irra ga'eedha. Uummata Oromoo erga gabrummaa jalatti kufee eegalee dulli roga hedduu itti banamee irratti adeemsifamaa jira. Karaa hidhannoo lolaanis ta'ee
karaa humnoota tikaa dhoksaanis ta'ee karaa caasaa mootummaa hundaan gabrummaan akka mataa Oromoo cabsee gadowwaaluuf diinni waan irratti hojjenne hin qabu. haa ta'uutii uummati Oromoo duula alagaan karaa hundaan isarratti bane kamiifuu otoo hin jilbeeffanne otoo harkaan kennine haqasaa mirgasaa fi bilisummaa isaatiif kabachiifachuuf gatii olaanaa baasaa jira. mootota Itoophiyaa dabaree wal buusaa dhufan marti Itoophiyaa biyya hidhaa fi gadadoo taasisuun akka namuu mirgasaa humnaan sarbame deebifachuuf hidhatee lolu godhan malee dhaabuu hin dandeenye. keessaayyuu seeraa fi haqa Oromoo dabsuun akka sabni Oromoo biyya isaa keessatti alagoomu biyya isaa sana keessattis biyya isaa akka hin taanetti akka fudhatuu fi jilbeeffatee akka bulu godhanii jiru gochaas jiru. roorroo daangaan qabne erga irratti raawwatanii booda immoo yeroo uummatichi badii jalaa obbaasu qabsoo hidhannootti seenu uummatichi komachuu fi uummaticha balaaleffachuu irratti bobba'an. uummaticha hidhaa fi roorroon jilbeeffachiisuufis wanti isaan hin goone hin jiru. haa ta'uutii uummati Oromoo hidhaa sodaatee ajjechaas sodaatee mirga isaa gaafachuu irraa duubatti hin deebine. har'as akkuma kaleessaatti Oromoon hidhaa fi roorroo jabaa keessatti argama. yeroo yeroon gabaasaan biyya san keessaa ba'u Oromoon miidhamuu fi raarfamuu kan ibsuudha. kana malees labsi biyya sana keessaa ba'u Oromoon shoror keessaa akka ta'etti Oromoon farra nageenyaa biyyatti akka ta'etti kan dhiyeessuudha. haa ta'uutii Oromoon nagaa fi sabatiinsaan jiraachuu wallaalee miti. Oromoon nagaaf sabatiinsa kan dhabe erga alagaan itti dhufee ta'uu ifatti mul'isaa jira. gabaasaan gidduu kanaa VOA afaan Oromoorraa darbesi haala dhugaa biyyattii keessa jiru kan ifatti mul'isuudha. gabaasaa kana akka jirutti isiniif dhiyeessina. Manni murtii federaalaa dhaddachi sadeessoo obbo Baqqalee Garbaa irratti balleessaa mure. Obbo Baqqaleen uummata Oromootiif jedhee watahuun waan nagoonsaatii jedhe. Horii malleskaachuu ammaa erga irratti namoonni barreessaa paartii Wafidoo obbo Baqqalee nagaa dubbise firaasisan deebise. Waggaa tokko dura abbaan alangaa federaalaa Itoophiyaa obbo Baqqalee Garbaafaa ergaa shororkeessummaa kan adda bilisummaa Oromoo fudhachuudhaan dhaaba poolitikaa seera qabeessa da'oo godhatanii humnaan qabsoo hidhannoodhaan mootummaa taayitaarraa buusnaa Oromiyaa qaama federeeshinii rakkunna jechuudhaan yakka shororkeessummaatti hirmaatan jechuun himannaa irratti dhiyeesse. Kanneen yakka kanaan himataman obbo Baqqalee Garbaa dabalee 9 yoo ta'an isaanis obbo Olbaana Leellisaa, obbo Olbeekaa Lammii, Adam Buusaa, Dubree Hawawaaqoo, obbo Mahammad Muluu, Darajjee Katamaa, Addisuu Mokreef Galgaloo Gufaati. Xaddacharra gara waareetti taa'e sun akka beeksisetti murtiin sun ka kenname abboota murtii ammaan dura xaddacha sanarraa tajaajilaa turaniin malee kanneen irra ta'aniin miti. Abbaan alangaa ammaan dura kanneen himannaa koonaa mirkaneessu jedhe ragaalee adda addaa dhiyeeffachuusaa fi manni murtii ragaalee sana xiinxalee ilaaluusaa himatamtoonni garuu ragaalee himannaa sana dhara taasisan dhiyeeffachuu dadhabuu isaanii dubbate abbaan murtii. Eega murtii akkaatti muree booda immoo abbaan alangaas ta'e himatamtoonni yakka murtii akka dhiyeeffatan gaafatee ture. Abbaan alangaa yakkisuu yakka guddaa waan ta'eef akka dabbiin guddaan itti muramu ka gaafate yoo ta'u himatamtoota keessaa obbo Baqqalee Garbaa, obbo Olbaanaa Leellisaaf obbo Olbeekaa Lammii akka bukaatoo malee yaada ofii dhiyeeffatan eeyyama gaafatanii abbaan murtii eeyyama kenneefi ture. Haala kanaan akka dabaree isaaniitti ka dura yaada dhiyeeffatan obbo Baqqalee Garbaa bara jireenya kootti haqa jallate loogdummaa loogii sanyiif cunqursaa mufadhee mormeen jira. Filannoo kootiin utuu hin taane fedha waaqayyootiin kanan irraa dhaladhe uummanni Oromoo mirgawwan namummaasaaf mirgawwan dimookiraasummaasaa kabajamanii fi ija qixxeen akka ilaalamu gochuudhaaf qabsoon karaa nagaa geggeesseef aarsaa ta'uu danda'uun koo anaaf kabajaadha jedhan. Abbaan murtii immoo kun yaada adabbii salphisu miti yaada keessan sirnaan dhiyeeffadhaa jechuudhaan ajaje. Obbo Baqqaleen garuu daqiiqaa tokkoofillee akka dhageettee argatan ehama gaafatanitti fufan. Qabsoon hagammaa godhe keessatti dhiifama gaafachuu yoo na barbaachise dhimma lama qofarratti. Tokkoffaa gidiraaf roorroo uummata Oromoo irratti geggeessamu akka ta'uu qabutti yoon ibsuu hanqadheef kanas kan hin godhe nagaa waliin jireenya uummatootaaf obbolummaaf yaaduurraa sababa hanqateef yoo ta'e uummanni Oromoo akka dhiifama naa godhuun gaafadha. Lammata immoo miidhaa uummata Oromoo irra ga'e amma ta'e ol ho'isee dubbadhe yoon ta'ee fi kanas kanan godhe dantaa dhuunfaa koof maqaa guddifachuuf yoo ta'e waaqayyo akka dhiifama naaf godhuun gaafadhaa jedhan.
Itti fufuudhaanis manni murtii utaan badiin hojjetiin yakkanatti mure naaf gaddee adabbii narraa salphisa jedhee waan inni namanneef yaada adabbii salphisuu dhiyeessuu dhiisuu koof nan gaddaa jechuudhaan yaada isaanii xumuran obbo Baqqalee Garbaa. Haati manaa isaanii hojiirraa waan ari'amaniif jecha ijoolleen isaanii galii tokko malee akka gidiramaa jiranillee mana murtiitti himatanii jiran obbo Baqqaleen. Obbo Olbaanaa Leellisaas akkasuma yaadoo fi ibsachuu yaalanii turan garuu abbaan murtii deddeebi'anii seera ala akka ta'e itti dubbachuudhaan dhaabsisan. Himatamtoonni kabiroonis galmeen kabiraan akka irra hin jirre namoota maatii bulchan ta'uu isaanii fi rakkoo fayyaa akka qaban ibsachuudhaan akka manichi murtii adabbii irraa salphisu gaafatanii jiran. Manni murtiis rakkoolee matan sanaaf ragaa akka dhiyeeffatan ajaja kennuudhaan murtii adabbiif 14/2005tti beellama kennee jira. Dhaabni poolitikaa obbo Baqqaleen irraa hidhaman koongireesni federaalistii Oromoo murtii har'aa kana akkamitti akka ilaale barreessaa dhaabichaa obbo Baqqalee Nagaa Finfinnee irraa telefoonaan gaafadheen jira. Durumaan kaasee waa'ee yakkamuu Oromoo irratti biyya kana keessatti wanti hojjetamaa jiru Oromoon mirga isaa gaafate Oromoon qabeenyaa isaa kabachiisuudhaan lafa isaa kabachiisuudhaan sochoonaan amantii isaatii fi kaanaan shororkeessaadha jedhameetuma hidhama. Kun egaa kanaan dura irra deddeebinee waan ibsineedha. Ammas haallammaa namoonni keenya irratti yakkamanii ittiin hidhamanii guutumaan guutuu hooggantoota paartii mormituu ta'aniitu mirga isaanii gaafatanii mirga saba Oromootiif qabsaa'anii gaaffii tokko tokko dhiyeessanii jedhamee shororkeessota jedhamanii hidhamanii malee jarri kuni warra mirga Oromootiif karaa nagaatiin qabsaa'u gonkumaa warra shororkeessummaa wajjiniin hidhata waa tokko iyyuu hin qabneedha gaa. Oromoon mirga isaa gaafannaan shororkeessaadhuma jedhamee waan hidhamuu fi maqaan abaa'oo jedhamu waan itti kennamuu fi taappellaan akkasii waan itti kennamuu fi akkasitti hidhaman jarri kun kanaan dura jiru. Yeroo dheeraa utuu hin gaafataminii hidhamani jennee kanaan dura fiftineerraa isa booda immoo mana murtiitti erga dhiyaatanii booda dubbiin isaanii daddafee murtiin arganne akka seera mootummaatti baay'ee harkifateera. Ragaan itti dhiyaates immoo fakkeenyaaf obbo Baqqalee irratti ragaan itti dhiyaate akka inni ragaa sobaa ta'e mana murtiitti iyyannee dubbii kana ilaaluunis waraqaa ragaa dhiyeeffanneerra. Haa ta'u malee egaa hunduma isaanii irratti iyyuu namoonni ragaa ba'anii jedhamanii ammam qulqulluu ta'anii ammam dhugaa ta'anii isaanitti ragaa ba'anii inni jedhu baay'ee wal nama gaafachiisa ragaan waan arganne irraa ka'e. Haa ta'u malee jarri kun beellama isaanii har'aa irratti wanti nu hubachuu dandeenye murtiin kun daanyota gara biraatiin barreeffamee taa'ee ture. Warra amma murtii kana dubbisanis immoo dubbisuudhumaaf iyyuu yeroo nu barbaachiseedhanii beellama fudhatanii beellama tokko fudhataniitu har'a dhiyaatan. Har'a dhiyaatanii immoo murtii isaa daanyonni biraa barreessanii lafa kaa'aniif kana dubbisanii nutti himanii egaa balleessaadha. Sadarkaa himanni itti dhiyaaterraa sadarkaa tokko lama gadi bunnee balleessaadha jenneerraa jedhaniitu murtii yakkaa sana ragaadhaan mirkanaa'eera jedhaniitu labsanii gaarra. Mee asirratti naa ibsa obbo Baqqalee sadarkaa himannaa isaan irratti dhiyaaterraa sadarkaa tokko lama gad buusneerra jedhan yeroo jettan himannaan isaan irratti dhiyaate maali? Kan amma irratti hundaa'amee yakkitti murame immoo isa kami? Egaa himannaan isaan irratti dhiyaate abaa'oodhaa fi harka lafa jalaatiin namoota gurmeessanii dargaggoota gurmeessanii seera mootummaa cabsanii mootummaa kana humnaan fonqolchuudhaa fi socho'anii kan jedhu ture. Yakki kun lakkoofsa qaba, lakkoofsa seeraa qaba. Xinnoodhuma sadarkaa tokko seeraan gadi buusanii isa jedhamu. Seera isaa si ibsuu hin danda'u. Abukaatootu kana ibsuu danda'a. Garuu akka keessan sana taanaanii ittiin himataman utuu hin ta'in fooyyessameera natti fakkaata wanni kun. Abbaan murtii sadarkaan himannaa kun inni tokkoffaan maal akka tureef amma immoo kan itti fooyyeffame maal akka ta'e waan dubbate hin jiru jechuudha. Lakkoofsa isaa duwwaa dubbate egaa lakkoofsa isaa warra seera beekutu beeka haala isaan gaafannu inni amma isaanitti jijjiiran kuni sadarkaa isa duraan itti himame irraa xinnoo fooyyessaniiru jedhan. Amma tarkaanfiin kanatti aanu maaltu ta'a adabbiitti itti murama moo maal jedhe abbaan murtii? Adabbiidhaaf beellama kennaniif daarii bultii 14tti waan adabbii isaanii salphisuu danda'u akka dhiyeessanu abukaatootti simanii isaanitti simanii jennaanii yaada qabanu dhiyeessaniiru hundumti isaanii iyyuu. Kanaan egaa beellamaaf ture namoo asirratti wanti xiyyeeffannaan guddaan tokko irratti godhamuu qabu amma maali yoo jette jarri kun baay'een isaanii barattoonnis keessa jiru barsiisonnis keessa jiru
karaa tokkoon immoo ilaalamu amma dheengadda televezyiinii Itoophiyaatti koolugaltoota ijoollee Eertiraa warra barumsa baratu warra kooluu nutti galee fi akka isaan yuunivarsiitii Itoophiyaa keessatti qabeenyaa keenyaan baratanu carraan immoo kennamuufi amma Baqqaleen faan immoo sadarkaa PhDtiif warra barataa tureef warra waraqaa qopheeffachaa jiru warri mana hidhaatti oofame Baqqalee yuunivarsiitiidhaa eebbifamuudha. Waggaan tokko faa kana fedha warri mana hidhaatti oofame Karchallee keessa jiru ilmaan Oromoo jechuudha. Kan biraa mootummaan eegumsa fayyaa Itoophiyaa akka ibsetti 100 keessaa hidhamtoonni 67 ta'an dhukkuba sammuutiin rakkachaa jiru kan jedhu televezyiinii Itoophiyaa irratti baheera. Kana jechuun inni hidhamtoonni mana hidhaa Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa jiran 100 keessaa harki 90 kan ta'an Oromoota. Dhukkuba kanaafis kan saaxila ba'an hidhamtoota Oromootii jechuudha. Kuni karaa mootummaatiin xiyyeeffannoon guddaan irratti hin kennamne nageenyi isaaniis eegamaa fi hin jiru. Fakkeenyaaf warra abbootii amantii ilaalchisee warra amma hidhamaa jiru keessa baay'een isaanii Oromoodha. Fakkeenya tokkoon sii kaase namni Shee Saalii jedhamanu zoonii Lubbaaboor keessaa aanaa Daarimuu keessaa hoogganaa amantii kan ta'anii fi namoota 17 wajjin ji'a 3 ol hidhamanii manni murtii yakki isaanirra hin jiru jedhee erga gadhiisee booda poolisiin balbalumarraa qabee fuudhee dhaabee amattuutti hidheen. Kana jechuun inni olaantummaan seeraa mana murtii kabajamaatiin jiru. Mana murtiitti yoo dhiyaatanis dubbiin isaanii nageenyi isaanii akkaataan isaanitti hidhamanu baay'ee kan nama yaaddessudha. Mootummaan kana ammas akkuma durii sanatti itti fufuunsaa baay'ee nu gaddisiisa. Obbo Baqqalee Nagaa barreessaa Koongireesa Federaalistii Oromoo ibsa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Atis galatoomi namni. Oromoon haala akkasii keessatti argama. Manni murtii seerri biyyattii caasaan biyyattii Oromoodhaaf kan dubbatu miti. Haqa Oromoofis kan dubbatu miti. Roorroon bifa kanaan Oromoorra ga'aa jiru daangaan qabu. Qophiin daandii ragabaa kutaan lammaffaa itti fufa. Har'aaf kanuma. Erregam te patan yomi wala